ندمات يا ربي سرنا ديتان افتنيا برهاينا سلاسي ربي لسان غرغاري جنتون الراكاسي ديك في دنگلاسي نبو في حباسي قبر ما يدام بكفنا ددم البان اتقدفنا جد جنرال واقو Qabsoon Oromoodha kan har'a eegalte osoo hin tahin kan dhalootarraa dhalootatti dhaalmahaan osoo deemtu har'a dhaloota qubee geetteedha. Akka salphatti qabsoon Oromoodhaa har'aan geenye goota hedduu qabsaa'ota hedduu kan lubbuu ofii qaanii saba ofiitiif kafalanii darbanii har'a geenye. Namni bilisummaan qabne sareedha keessattuu saree rooba jedhe jaarraa nama biyyatee na irratti anatu isinii beeka anatu isin bulchanuu jedhu hin barbaannu jedhe nagee gammadaa. Yaa goota eessa jirta ka akka galatoodhe kama ajjeefnullee jannata duunullee jannatuma jedhe hawaa mootiima sagaltamee sagal yaadadhu qabsoo barandaa deema. Wal beekuu irra walii beekuu wayya jedhe haajuu seensura biyya abbaa kennaa irratti akkanatti reebamne jiraachuu Akkatti dhaamsa jajjaba kana lafa kaahanii qabsaa'onni kaleedhaa darban jechuudha. Akka salphatti akkuma yeroo ammaa kana namnummaan arge an abbaa qabsootu ofiin jedhutti qabsoon Oromoodhaas hin geenye. Egaa har'a akka mooltan hordoftoota keenya kun bariin miidiyaa neetworkiidha kan yeroorraa yerootti karaa bariin miidiyaa yuutuubiitii fi akkasumas feesbuuka arsii cilaala jedhuun isin biraan gahaa turedha. Anis Abdulhakiim Ahmadii. Egaa guyyaa har'aa haala yeroo ammaa biyya keessatti deemaa jiru irratti waan tokko wal biraan geenya jechuudha. Kunis maali? Qabsoon Oromoodhaa akkuma yeedaloo armaa olitti dhageeffattan kana kan Ustaaz Kamaal Heebootiin walaleeffamiin isin dhageessise kun jechoota qabsaa'onni Oromoodhaa yeroo qabsoo geggeessan keessatti dhaamsa ilmaan Oromoodhaa dhaloota boruutiif dabarsanii biraa kutanidha. Egaa har'ammoo isa kana isin biraan gahuuf osoo hin taane haala adeemsa qabsoo Oromoo yeroo ammaa kana keessatti deemaa jiruu fi ibsa Human Rights yookaan immoo Human Rights International maal kan jedhu ibsa baase akkasumas ibsa dhaabbileen siyaasaa Oromoo lamaan baasanis akkasumas maaltu Oromoodhaaf barbaachisa kan jedhu tokko isin biraan gaggabaabsee isin biraan gahuudhaaf. Kunis maali? Dhugaadha ilmaan Oromoodhaa erga mootummaan amma jiru kun kan Dr. Abiy Ahmediin hogganamu biyya qabate duuti ilmaan Oromoo irraa hin dhaabbanne dhaabbachaas hin jirtu. Mootummaanis hin tasgabboyne tasgabbaahas hin jiru. Kunis ifa gala. Warri kaleessa Oromoo ajjeesaa ture Oromoo nyaachaa tures akka afaan warra kaabaatiin mishigii qotatanii taa'aa jiru. Warri kalee harmaa fi harka keenya mures sagalee ofii qaqqabatanii Oromoo irratti dalagaa jiru. Oromoonis waan biroo yoo dhabe walirratti dalagaa jira. Kunis waan ifa galaati. Akkasitti walii hubachuun gaariidha. Waa malee hin jenne Oromoon diinarratti dalagaa jira jechuurra walirratti dalagaa jira kan jedhu wanni filadheefis waa malee miti. Kanas gara boodarra itti deebi'a. Dhiyeenya kana ibsa Human Rights baase ifa galaadha.
kunis waan haalamuu miti ajjeechama ilmaan oromoo irratti raawwatamaa jiru baase ajjeechan har'aa miti kalees miti dheengadda gaafa mililik irraa san duraa oromoon ajjeefamaatumaan jira hanga irratti hin dhaabanne kun haaraa miti nuuf haa ta'u akkan taanetti bifoota gara garaatiin ajjeefamuun ilmaan oromoodha waan garaa nama nyaataati ajjeefamanii awwaalcha dhabanii waraabessaan nyaatamuun waan akkaan namatti dhagahaati waan akkaan namatti dhagahamaati waan akkaan nama laalessaati yeroo dhiigni kee dhangala'es waraabessaan dhiigni kee dhugamu waan baay'ee akkaan nama gubaati kun hunda keenyatti ni dhagama ilma oromoo kan ta'e hundatti ni dhagama miseensa abbaa fedheetu haa ta'u miseensa paartii fedheetu haa ta'u oromummaa qofaan oromoo ta'uu isaa qofaan nutti dhagama oromoo waan ta'eefis ajjeefame har'a ambi nagaa jira amaarris nagaa jira affaaris nagaan jira sumaaliinis nagaan jiru ummattoonni kibbaatis nagahumaan jiru yoo walajjeesanis ofii walajjeesan mootummaan ajjeefamaan jiran warri biyya keenya nyaachaa tures warri biyya keenya akkan taane godhaa tures warri Tigraayis nagahumaan jiru yoo ofii isaaniitii wal fixan malee mootummaan ajjeesaan jiru garuu kan hunda nu godhe dhaabbilee siyaasaa oromooti dhaabbileen siyaasaa oromoo yeroo hunda an xiyyeeffannoon kan koo dhaabbilee siyaasaa oromoo irratti mootummaa caalaa dhaabbilee siyaasaa oromoo irratti maaliif yoo naan jettan taate ummanni oromoodha mootummaa daran isaan kanarra abdii kaayee baroota dheeraa waan abdataa tureef isaaniif jecha dhiiga dhangalaase oromummaaf jecha adda bilisummaa oromootiif jecha dhaabbilee siyaasaa oromootiif jecha dhiiga dhangalaase malee oppodiyoo aangotti fiduuf takkaa oromoon dhiiga dhangalaasee hin beeku yoo oppodiyoon ufumaa dhiiga ofii dhangalaafte malee aangoodhaaf kan kana hunda nutti fide kan kana hunda fide dhaabbilee siyaasaa oromooti tokkoomuu dhabuu isaanii egaa dhimma human rights gabaabseetumaan keessaa bahe innis maali ajjeecha makaleessaa san hin haaromne wanni tokko haarome hin jiru oromoo ajjeesaa jiran kalees har'as sanu kan dhaabbilee siyaasaa oromoo immoo akkuma kaleessa biyyoota alaa keessatti wal nyaachaa turan har'as eega biyya galan abjuu teessoo abjuu achi geenyaa fi achuu hin geenyu kan beeyne har'as teessoodhaaf jecha wal fixu yookaan anatu dura taa'aa sii ta'a yoo ani siin ta'in tokkummaan oromoo haa diigamtu anumatu akkuma barbaaditti akkuma kaleessaa san kophaa kiyya deeman kan jedhu irra ejjetanii waan socho'amaa jirudha hanga kun hin milkooynetti qabsoon oromoo milkaa'us hin danda'u dhugaa walitti yoo himuun kan barbaachisu taate immoo walumaa galatti hoggansoonni gadaa darbee qabsoo oromoo geggeessaa turtan har'a gadaan gadaa qeerrooti dabarsitanii ofirraa kennuun aadaa kaleessa oromoon qabu sirna gadaa bulchiinsa oromoo wal bulchaa ture keessatti ilmaan oromoodhaa qabsoo geggeessan keessatti waliif dabarsaa turan san waan ta'eef gadaan keessan dhumatee jira tokkummaa immoo qeerrootu mirkaneessuu danda'a malee isinii miti isin aangoodhaaf qabsoo teessaniif yookaan immoo dantaa keessaniif waan ciccitaniif qeerroon immoo dhiigaa fi lafee kaleessa gootota kaleessa darbanii of dura qabeet tokkummaa saba kanaa gara fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf qabsoo kan godhu waan ta'eef isaanitti achi dabarsitanii kennuu qabdan baallii dabarsuudha qabdan gahee jira yeroon keessan mootummatti wanni iyyinuufu hin jiruyyuu isinitti iyyuutu dura barbaachisaadha yoo isin kararraa maqxan dhaloonni haaroyni walin dhibu walis dhibuuf hin taa'u guyyaa tokko keessatti hoggana of keessaa baasee hoggana qeerrootiin masakamee waan silaa barbaadu mirga silaa barbaadu akeeka silaa barbaadu abbaa biyyummaa ofii barbaadu oromiyaa isaa irratti abbaa tahee jiraachuudha danda'a kanaaf isin tokkummaa hin feetan aangoo hin jirre irratti wal fixanii oromollee ficcisiisuuf deemtan har'a wanni deemamaa jiru aangoo teessan jabeeffachuu malee oromoo jabeessuu miti dantaa sabaa of dura qabuu miti dantaa keessan of dura qabdanii ummata oromoo ficcisiisuudha isa kanaa jechuudha har'a guyyoota lamaan dura hiriira tokko yaamaa jiran itti gaafatamummaa hiriira kana abbaan fudhatu gabbahee beekamuudha qaba kaleessa Johar Muhammad ala taa'ee
gabbaha osseena cufa banaa isiniin jechaa ture. Har'a dhaabni itti gaafatamummaa waan kana gadi bahee fudhatee ummata kana hoggana waloo, hoggana waltaawaa, hoggana kan godina tokko keessa socho'u osoo hin ta'in, hoggana caasaa tokko ganda tokko keessa socho'u osoo hin ta'in, hoggana ummata Oromoodha kan bahaa, kan dhihaa, kan kaabaa, kan kibbaa waaltessee tokkoomsee of jala hiriirsu qofa yoo hin ta'in ilmaan Oromoo rasaasaaf affeeruun hin barbaachisu. Hoggana gadaan darbe osoo hin ta'in hoggana qaroo, hoggana siyaasaa ammayyaatiin ummata Oromoo hogganuu danda'u, qeerroo fi qarree hogganuu danda'u, qabsaa fi qabsooftuu hogganuu danda'uun alatti kan biroo of dura qabanii of duraan deemuun hin barbaachisu. Itti gaafatamummaa waan kanallee qaamni fudhatu as bahee ibsuudha qaba jedha. Egaa yaanni kiyya kan har'aa kanuma. Waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Barii miidiyaa hordofuu hin dagatinaa. Anis kan yaada kana qopheessee isinii dhiyeesse Abdul Hakiim Ahmadi. Ummanni Oromoo immoo yeroo kamuu gabrummaa jalatti kufee bakka kaletti hin deebi'a jechuun abjuudha. Ummanni Oromoo of dura deema malee of duuba hin deemu. Kanaaf qabsoon teenya itti fufa, injifannoonis ni dhufa. Wal haa dhageeffannu, wal dhageeffachuun aadaa nu haa ta'u. Kanuma jedha, galatooma.